Ashamaa akka funa kam jirtan maatiin YouTube channel keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha deebinee dhufneeti jirra. Deebinee gaafa dhufnu akkuma kanaan dura isin beeksisnee turre wantoota barsiisoo bashannansiisoo adda addaa qabannee isinii dhufnee jirra. Illee wantoota bashannansiisoo ta'an keessaa qabannee isinii dhufnee jirra. Hanga xumuraa viidiyoo keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeera. Kan isin waliin turu ana Maamudee fi obboleettii kiyya Kennaa Eeggazuuti. Egaa warreen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan eegala. Akkasumallee viidiyoo keenya kanneen isinitti tole like, comment, share gochuudhaan hanga xumuraatti nu waliin tura isiniin jenna. Hayyee Kennaa baga nagaan deebisee dhufti jedha. Tole har'a akkuma dheengaddaa gaaffii wal gaggaafachaa bohaaraa waliin kan turu ta'a. Isti gaaffii keenya jalqabaatiin gaafa mana gaddaa deemtu maal jetta? Yeroo seentu isa ta'u yeroo baatu maal jetta? Gaafachuu ol seentu Waaqayyo sina jajjabeessuu jettaani. Jajjabeessuu kan jettaani. Gaafachuu ol seentu jechuudha. Iyyuu gaafa ol seentu lubbuu hamaaruu jettaani. Gaafa gabbaatu garuu sina jajjabeessuu jettee deemtaani. Waaw. Kanatti bakka. Akkasumadha. Akkasuma jedhamee galaan gaafa fudhattu already Intesa nafsi amarus ni jenis ni bagian kalian jetta sambode namni kun maal jedhama namni akkam ta'e dhukkubsatee ture maal tan yeroo dheeraa dhukkubsatanii maaloo jettee gaggaafatta sambode gaafa ba'uuf kaatumoo yoo kristaatee no jajjabenis ni fakkennu jajjabaadhaa jettaanii sabris ni fakkennu jedhama jechuudha akkasitti baata argatteetta. Attembetu kan? Attembetu? Attembetu? Maal? Saafin deebisamti. Gaaffii taanu akka jedham dubartii deessu yoo dubbistu maal jetta? Dubartii deessu bira gaafa deemtu bifa lamaan ilaalamaa fakkeenyaaf tokko akkas jedhama akka naannoo keenyaatti baga maaraminni siiktillee ni jedhama akkasumallee baga rabbi nagaan siikee baga of kaltee maaliif baga lubbuun kee durarraa fidha waan ta'eef walumaa galatti kan jedhamu baga of kaltee jedhama akka naannoo keenyaatti. Haa ta'u garuu akka naannoo adda addaatti hiika mataasaa jechoota mataasaa waan qabaniif haa ta'u wanti dabalatu qabu. Siree cabsii ga'e nagaa baga uffattee gaafa dubbisuudhaatti oolu. Gaafa dubbisuudhaatti inni siree cabsii ga'e gaafa shananiiti. Shananii marqaatu tolfama gaafa shananii jechuudha. Gaafa sana hiriyoonni ollaan yaa'eetu marqaa nyaatanii sirbanii geellisanii achi ililchaniitu yoo dhiira ta'ee yoo durba ta'e lakkoofsa qaba waansa. Yoo durba ta'e shan haa ta'u yoo dhiira ta'e shan haa ta'u hin beeku marqaa sana ishee afaan kaanii ililchanii afaan kaanii erga waan sirbanii maal jedhaniin booda siree cabsii ka'ee jedhu. Sirba yeroo booda sirbuun keessa kan beektu qabda. Dhageessee beektu? Sirba gaafa shananii wantoonni jedhamu keessa yeroo siree cabsii ka'e jedhaniin sana marqaan tolfamee qoriin wantoonni ta'ee maal jedhameeti wantoonni ta'a. Innaa yeroo sana ammoo xarii ammallee xarii daa'imcha baadhu ammoo xarii ammallee xarii jedhaniiti kan itti fufaa jechuudha. Weeddisu yeroo sana akkas jedhanii dhadhaa marqaa kana kutanii afaan kakaa'u jechuudha. Naa gaafsan jedhama. Hayyee kana kanaan yoo xumurree inni taanu garaacha uffate jechuun maal jechuudha? Garaacha uffate jechuun garaacha uffate maal jechuudha? Adeemsuu dandeessu. Garaacha uffate jechuun beekamu.
Naangaleen beektu dhageessu beeku. Gurraacha jechuudha waa jechuudha. Garaacha uffata jechuun egaa. An beeku garaacha uffata mootii an beeku. Dhugaadhaan gogaan beektu ta'e. Gogaan gaafa wanti uffatu garaacha uffata an beeku. Meenaa deemu. Yoo beektan dhugaadhaan. Beekun garaacha uffate gurraacha yookiin immoo I don't know waan akkasitti fakkaata gaafa yaadu gurraacha jechuudha. Kan yeroo biraatti marsaa kanatti qabanne dhiyaate. Gaafiin dhiira jaallatu tokko qaamota isaa keessaa eessa jaallatu yookiin eessa si hawwata akka biyyoonni keessatti tola. Nama jaallatu jechuudha. Gaaffii sadii wal tokko. Jechuun qaamota miiraa keessaati. Eessa jaallatta iddoo kamsi hawwata akka biyyoonni jaallatta. Dhugaa hin beeku jechuun gaafa jaallattu waanuma tokkorra ija si bu'aa. Nama tokko gaafa jaallattu qaama isaa keessaa yookaan ilaaltu yoo bifa kan ilaaltu taate yookiin ija ta'uu danda'a, ilkaan ta'uu danda'a. Jiramni. Eessa sitti tola si yeroo baay'ee? Maal jaallatta? Ijaaf ilkaan. Ijaaf ilkaan jaallatta? Yoonni maal jennu si tola? Yoonni akkam jettu? Bifa bareedinaa moo yeroo jechuun nama jaallatu tokko yoo maal ta'e anaaf tokkoffaa irratti namni hin jaalladhu namummaa yoo qabaate yoo naaf yaade namni naaf yaade yoo jaalala gan jaalladhu sana yoo na jaallate yoo naaf yaade yoo na kabaje bakka maaliin barbaade kanaan jetti jechuun fakkeenya tokko sitti maal amma nuti biyya namaa jirra biyya namaa jirtu kanatti keessatti fakkeenyaaf yoo kaatee jaallatte kanatti jaallatu sun bakka haadha keeti bakka abbaa keeti bakka riyaa keeti bakka hundumaa yoo sii bu'e isa biraa qabaatteen homaa tokko wanti si barbaachisu hin jiru kanaaf akka naaf yaadu hin barbaada yoo naaf yaadu natti tola yoo na kunuunsa natti tola jaalala dhugaa sana yoo na jaallate atau maaliif jechuun yoo jaallate nama akkamii jaallate yoo qabaatteera miti maalis jechuun nama akkamii atis fakkeenyaaf yommuu yoo kaate jaallatte nama tokko sanuma gaaffii sana yoon si dhiyeesse nama akkamii jaallate yookiin immoo namni si jaallatu sun akkamii ta'u akkasii ta'uu barbaadda. Jalqabarratti nama kabajuun barbaada. Lammaffaarratti immoo namni jaallatuun barbaada bakka hin jiraan jiru. Jechuun nama bakka naa qabu barbaadan guddaatti. Namni bakka si qabaate si kabajee naan immoo si jaallataan. Kanaaf jalqaban namni kabajuuf nama bakka naa qabu barbaadan. Yaa sirriidha namni kamiifiyyuu waan dursa kan dur waliin umurii dheerachuudhaafis hanga dhumaatti nama sanaa fi even of kennitee jiraachuudhaa fi wanti inni jalqaba waliif yaaduudhaa fi wal kabajuudha. Waliif yaadda wal kabajisaanaan waliif yaadda taanaan immoo qaawwaan isa tokko inni tokko duuchaa dadhabina ati qabdu yoo inni siif duuchee dadhabina inni qabu ati duuchaa fi waliin umurii dheeraa deemuu dandeessaa jechuudha. So fakkeenya tokko yoo fudhanne maatii keenya irraa fudhanne haati keenya abbootiin keenya kan isaan umurii dheeraa wajjin deemanii fi tokkoffaa jaalala qulqulluu sana waliin qabaachuudha. Lammaffaa isaa waliif yaaduudha. Wal kunuunsuuf waliif yaadu sanatu akka isaan waliin deeman taasisee jechuudha. Yeroo keenya kanatti yoo ilaalte fakkeenyaaf nama dogoggoruu dandeessaa dogoggora gara sii darbee bakka siif qabaatee hunda dursa fakkeenyaaf aniin jaarsi koo bakka naaf qaba taanaan an bakka hin qabaaf taanaan dursa atuun siif hin kennu utuu inni jiru dursa isaaf hin kennu utuu inni jiru dabarsee obboleessa koo obboleettii kootii hin kennu jechuudha dursi kan isaati. Kanaaf maaliif sababni isaa jireenya koo keessatti kan yeroo dheeraa na wajjin deemuu danda'u kan
bakka hundumaatti kan inni haadha koo abbaa koo obbolo tokko biraa bahee wajjin jiraatu isaa wajjin kan inni qaama koo jechuudha. Namni jaalladhu sun abbaa warraa kun qaama koo jechuudha waan ta'eedhaaf jechuudha. So kun jiraanna namni kamiyyuu umurii dheeraa wajjin deemuu danda'a. Isaan kanaaf nama kam keessattuu murteessan sana jedheeti nama nan akka kootti. Akkasii daawwattoonni keenya immoo waan jettan kanatu barbaachisa waan jettan koomentii jala nuuf kaa'a. Inni itti aanu jechi tokkichi addunyaan beektu maali? Tokkichi addunyaan beektu jechuun tokkichi addunyaan itti fayyadamu jechuudha. Addunyaa jechuun addunyaa hundumtu kan itti fayyadamu. Jechi tokkichi addunyaan beektu. Addunyaan muluutu itti fayyadama. Ati isaanis hundi addunyaan makana jechuudha. Mutuun addunyaa. Jecha addunyaa itti fayyadamu tokkitti yoo jiraate tarii jiraa miti ree. Jecha tokkichi addunyaa itti fayyadamu tarii yookaan yaa waaqna eegii ta'uu danda'a amantii isaatii yaadamee akkasuma itti fakkaatan amantii ofiitti jedhee yaada jecha namni itti fayyadamu sanuma laatamu akka kana waan argatan itti fakkaatu. Waan argatan itti fakkaatu. jechi tokkichi addunyaa itti fayyadamu maatti fayyadama ree addunyaan ani beeku. Beektu. Hello. Hello maaloodha? Hello jechuun namni kamiyyuu bilbila yoo bilbilamu hello jedha. Bilbilamu jedha. Oromoon maaloon jinni jaanga hundumtu namni addunyaa kanarraa hello. Kan jecha addunyaa itti fayyadamu. Ayyee si gaafata. Ayyee gaafata. Qubaaf nyaati jechuun yoomaan maal jechuudha yoomaan isaati immoo qubaaf nyaati. Qubaaf nyaata jechuun gaabbiidhaan itti fakkaata. Waan kana jecha kanan beeku kanas illee isas jalqaba sila urgaa kanas illee nuti hin jedhu qubaaf nyaatte gaabbii. Akkasitti fakkaata. Wanti tokko gootee usiin milkaa'in wanti sun hin ta'u yoo ta'e gaabbitan jedhee qubaaf nyaatte yookiin immoo of wanti hin jette yeroo akkas jedhamu natti fakkaata. Gaabbiidha. Daawwattoota keenya immoo akka nu deebisan abdiin qaba. Nutis immoo gaggaafannee waan jechoota ammaa kana gaggaafannee barumsa mataa waan ta'eef qabannee deebinee dhufna. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa akka itti bohaaraa jirtan abdii qabna. Mee kennuu qoosaa Oromoon egaa ni mammaakasii ni qoosas miti qoosaanis ni beekama. Qoosaa Oromoo keessaa tokko lama jennee sagantaa keenya guyyaa har'aa goolabna. Qoosaa keenya guyyaa har'aatiin waan qabadhee dhufe gootatu waachise sirbuu barbaade. Na weeddisuu barbaade maal jedhaa? Egaa induulee waan ta'eedhaaf duulee amma isaatti qabsaa irraa uumamna isaatti na akkas jedhee miita akka weeddisee lolaasee duulli koo kanarraa onnee koo naraasee akka aadaa keenyaa reebichatti roobsee gumbii jala seennaan eegee qabee baasee yeroon harkaan qabu ija isaa babaasee yeroo kanaan mataa isaa dhodhoosee dhiiga diina kanaa lolaa laga yaasee jedheetu weeddisee jechuudha. Eenyuun ajjeeseetu? Ajjeesaan kun eenyuun ajjeeseetu? Akka geerartichaatti waamate leenca fa'aa qeerran tokko haala garuu antoota ajjeesee geerareen. Jechuun amma geerarticha waamachuma fakkaata. Nama amma isaatti waan godhatti inuma Antini namti goota jechuudha. Waan gootu kamittiyyuu ati ofii keetiin goota ittiin boonu ittiin dhaadachuudhaaf mirga qabda. Maarreen kunis egaa
namni kunis duulee isaa kana keessatti milkaa'eeti jira. Ajjeeseeras ittiin dhaadateeras weelliseeras wanti nu dabaltu qabdu wanti dabaluun qoosaa tokko. Qoosaa biraa ittiin dabala. Yeroo birraa kanaa dhiirris fuudha kajeelaa durbis yeruma kana akka jirti warri gahanii warri walii ilaallatan yeroo sana inni kan bakka loomiin walitti darbatamantti jedhan jira waan akkasii kanatti egaa wal barbaadu fuudhaa fi wal jiramti qabaattes dhiiftes birraan yerootti fuudha kajeelan fuudhaa fi heeruma kajeelanidha. Dargaggeessichatu isheedhaanii sin fuudhaa jedha. Sin fuudha jedhee maal qabdaa jettee ni gaafatti natti fakkaata. Egaa gaafa sin maal qabda jettee gaafattu akkasidhaan natti fakkaata. Qal'oo suutee dhamqaansee qal'oo suutee jedhee sossobee na fuudhee biriin okkotee 5 guutee jedhee sossobee na fuudhee okkotee akka keenyaan daaraan harka na suuqee kiisa isaa keessa borsaa tokkoon fuudhee borsaa harka keenyaan rigaa 55 fuudhee kana jechuun gaa'umaa tokkoon jiru maal nyaattee jiraat ture jaalalaan jiraat jaalallee akka garuu ko jaalalli jiraan nan hojjette wajjin ni argatta. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qosaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannee kanneen hanga ammaa turanidha. As keessa wanti barsiisonnis bashannansiisonnis hin jiru jennee abdannee qabannee isiniif dhiyaannee isinis akkatti bashannantan abdii qabna. Isinis waan nuti qabannee isiniif dhiyaanne kana dhaggeeffachaa haamilee nuuf ta'a. Gara fuulduraatti immoo kanarra jajjabaannee akka nuti waan gaarii isiniif finnee dhufnuuf haamilee keessaniin jirra nuun jedha. Akkasumallee qoosaalee adda addaa koomentii jala nu kaa'aa. Akkasumallee wantoota nu gaafachuu barbaadan wal gaafadhaan nuun jettan yoo jiraatellee koomentii jala nu kaa'aa nu jajjabeessaa. Akkasuma warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan eegalaa akkasumallee viidiyoo keenya like share comment gochuudhaan jajjabinni keessan nu biraa hin hafin isiniin jecha egaa viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.